Hello, hi. Daa'imman biyyee nyaachuu jaallatan irratti barnoota isinii qabadhee jira. Mee gara barnoota kootti seenuun dura namoonni kanaan dura chaanalii kana laayik hin godhin, sabskiraayib hin godhin, sabskiraayib gochuun hordofaa. Hanga dhumaattis na hordofaa. Daa'imman hanga naannoo umurii waggaa lamaatti wantoota naannoo isaanii jiran hunda gara afaanitti geessuun waan hundumaa nyaatu, waan hundumaa baruu yaadu. Afaan isaaniidhaan waan hundumaa baruu yaadu jechuudha hanga umurii waggaa lamaatti. Hedduunis yeroo umuriin isaanii dabalaa deemu jechuunis yeroo umuriin isaanii waggaa lamaa ol ta'aa deemu, waggaa afur, waggaa shan ta'aa deemu wanta gara afaanii seenuu hin qabne baruu ni dhiisu. Kamtu gara afaanii seenuu qaba, kamti gara afaanii seenuu hin qabu kan jedhu baruu ni dhiisu jechuudha. Wanta hunda gara afaaniitti ergu haa ta'u malee waggaa lamaan jalqabaa waan margan hunda gara afaaniitti ergu jechuudha. Kanaafuu waggaa lamaan jalqaba waan hunda gara afaanitti erguun noormaali jechuudha. Deemsa guddinaa keessatti waan mudatudha. Kun dandeettii yaaduu sammuu isaanii wajjin wal qabatee deema jechuudha. Haa ta'u malee daa'imman 10 keessaa daa'imman 2 yookaan daa'imman 3 erga guddatanii booda wantoota nyaataaf hin oolle kanneen akka biyyee, kanneen akka wantoota mana ittiin maragaman, wantoota akka cabbii, wantoota adda addaa, wantoota namni hin nyaanne waan hundaa fuudhanii nyaachuu kan jaallatan jiru jechuudha. Kun umurii malee kan dhufudha. Malee waggaa tokko waggaa lamatti kun daa'imman waan hundumaa gara afaanitti waan erganiif kan eegamudha. Haa ta'u malee erga guddatan erga waggaa 5, 6, 7 ta'anii waan hundumaa gara afaanitti kan ergan jiru. Darbees hanga nyaataa caalaa kanneen kana nyaachuu barbaadu. Jechuunis nyaata mana keessaa maatiin kennaniif caalaa, nyaata isaan fayyadu caalaa waan akka biyyee kana, waan akka faayidaan qabu, waan akka cabbii kana isaan kanarra caalaa jaallatu jechuudha. Daa'imman tokko. Dhibeen kun piikaa jedhama. Piikaa kan jedhamudha. Daa'imman nyaata hin nyaatamne wanta dhalli namaa hin nyaanne erga guddatanii booda fuudhanii nyaachuu jaallatan dhibee piikaa jedhamu qabu jedhamee yaadama. Jechi kunis eessaa dhufe yoo jenne jechi kun jecha laatinii ta'ee maqaa simbiraa simbirri osoo hin filatiin waan hunda nyaachuun beekamtu irraa dhufe. Gosti simbiraa piikaa jedhamtu tokko jirti. Simbirri kun osoo nyaata hin filatiin nyaachuun waan beekamtuuf dhibeen kun maqaan dhibee kana kanarraa dhufe jechuudha. Dhibee kana maaltu fidaa jennee yoo ilaalle wantoonni dhibee kana fidan guutummaa guutuutti persentii 100 beekamuu baannus wantoonni gurguddoo ta'an jiru kan akka daa'imman wantoota namni hin nyaanne akka isaan lafaa fuudhanii nyaatan kan taasisan erga guddatanii booda isaan keessaa gurguddoon jalqabaa hir'ina dhiigaa sababa elementii ayireenii dhufuu fi hir'ina hanga elementii kanaa qaama keessaa qabaachuudha. Daa'imman qaama isaanii keessa elementii ayireenii gahaa ta'e hin qabne hir'ina seelii dhiiga diimaa godhatu. Daa'imman akkasii yeroo hedduu dhibee piikaa kana qabu jechuudha. Wanta namni hin nyaanne, wanta akka biyyee, wanta akka cabbii, wantoota akkasii lafaa fuudhanii nyaachuu jaallatu jechuudha. Kun daa'imman amala akkasii qaban persentaa 80 ol sababa kanaa dhufa. Sababa hanqina elementii ayireenii qabaachuu. Kanneen kaan hir'ina elementoota akka kaalsiyeemii fi ziinkiis akkasuma amala akkasii fiduu qabu jechuudha. Kanneen kaan immoo daa'imman sababa hanqina nyaataan beela'an. Daa'imman yeroo beela'an yoo biyyee nyaatan biyyeen amala fedhii nyaataa cufuu, amala appitaatii cufuu waan qaba. Kanaaf beela sanarraa hir'isa jechuudha. Kanaaf daa'imman yeroo hanqina nyaataa godhatan beela qabu. Beela sana immoo obsuu fi appitaatii isaanii of cufanii akka hin beelne of gochuuf biyyee lafaa fuudhanii ni nyaatu jechuudha. Maaliif biyyeen amala fedhii nyaataa hir'isuu qaba waan ta'eef. Kaan daa'imman dhibee ootizimii qabanidha. Daa'imman dhibee ootizimii qaban amala akkasii qabu jechuudha. Akkasumas daa'imman guddinni dandeettii sammuu isaanii boodatti hafaa ta'e sababa adda addaan, sababa fayyaa adda addaan dandeettii sammuu isaanii kanneen kaan irraa boodatti hafoo ta'e. Fakkeenyaaf dandeettiin daa'imman akka dhibee daawun sindiroom qabanii dandeettii IQ isaanii boodatti hafaa kanneen ta'e amala akkasii qabu. Akkasumas daa'imman dhibee xiinsammuu adda addaa fi dhibee amalaa kanneen akka baay'ee aaruu qaban amala akkasii qabu jechuudha. Haa ta'u malee hedduun isaanii sababa hanqina ayireenii qaama keessaa qaban. Sababa hir'ina dhiiga seelii diimaa qaban jechuudha. Kan ayireenidhaan dhufe waan qabaniif dhibee kana godhatu jechuudha. Haa ta'u malee persentaan muraasni immoo sababni isaa kan hin beekamne jiru jechuudha. Biyyee nyaachuun dhibee maalii fida jennee ilaalle daa'imman yoo biyyee ammaa nyaatan
dhibee maalitti fiduu danda'a jennee ilaalle ni jalqabaan qaama keessa elementii liidii jedhamu baay'achuun rakkoo fayyaa hamaa ta'e fiduu danda'a. Qaama keenya keessa elementii liidii jedhamu baay'ate dhibee fayyaa irra nu buusa. Biyyoo keessa immoo liidiin kun hedduu waan jiruuf rakkoo akkasitti fiduu danda'a. Inni kan gogiinsa garaa godhachuu danda'u. Daa'imman yeroo hedduu biyyoo lafaa fuudhanii nyaatan gogiinsa garaaf saaxilamuudha jechuudha. Akkasumas dhibee paarasayitoota adda addaa godhachuu danda'u jechuudha. Maaliif paarasayitoonni akka ameebaa, jaardiyaa, askaaris kanneen akkas jedhaman kun biyyoo lafaa fuudhanii nyaachuudhaan namatti daddarbuu danda'u jechuudha. Inni gara biraan cufachuu marrimmaanii yookaan obstruction kan jedhamu. Sababa walitti qabamuu wantoota akka rifeensaa fi kan kana fakkaatan kan dhufu beezuwaar kan jedhamu intestinal obstruction marrumaan cufuu danda'u jechuudha. Akkasumas immoo afaanii fi ilkaan irratti madaa'uu danda'a. Afaan isaanii, ilkaan isaanii madaa'uu, nyaatamuu amala akkasii qabaachuu danda'a jechuudha. Daa'imman yeroo hedduu biyyoo lafaa fuudhanii nyaatan. Maatiin maal gochuu qabu jennee ilaalle qabxiiwwan gurguddoon jiru. Kanneen maatiin gochuun wanta kana sirreessuu danda'an. Ni jalqabaan akkuma jenne hanqina elementii ayireenii waan ta'eef kan dhibee kana fiduu inni guddaan yeroo hedduu dhibeen kun sababa hanqina elementii ayireenii fi hanqina seelii dhiiga diimaa ayreeniin dhufuun waan ta'eef akkasumas elementoota biroo waan ta'eef mana yaalaa geessuun qorachiisuun daa'imni kun dhibee hanqina ayireenii qaba, hanqina seelii dhiiga diimaa sababa ayreeniin dhufu qaba kan jedhu qorachiisuun akka isaan ayireenii fudhatan taasisuun barbaachisaadha jechuudha. Daa'imman akkasii kan yoo ayireen qaama isaanii keessa jiru sirraate biyyoo nyaachuu wantoota namni nyaachuu hin barbaanne nyaachuu amala akkasii hin dhiisu jechuudha. Inni kan sababa dhibee ootizimii yookaan bu'uuretta hafiinsa guddina sammuu yoo ta'e ogeessa fayyaa mariisisuun yaala gorsa xiinsammuu hanga dawaa adda addaatti kennan fudhachuun barbaachisaadha. Akkasumas akka isaan biyyee nyaachuu dhiisan taasisuuf adabuu yookaan reebuu irraa yeroo isaan gorsa fudhatanii irraa of ittisan badhaasuu kan jajjabeessuutu irra akka isaan wanta kan dhiisan taasisa. So yeroo isaan nyaatanii argine itti dheekkamuu reebuu irra yeroo isaan gorsa fudhatanii nyaatiin hafan dhiisan jajjabeessuutu irra wanti kun akka furmaata argatu taasisa. Galatooma chaanalii kana subscribe gochuun barnoonni kan asiin kennamu akka dursa isin ga'u taasisa.